hacee koo bira bilbiladhee jechuudha. Andu adam kiyyamiti. Keessan maaduu meeshaa ejjetu. Sagantaan keenya Bridge Art qophii eebba albama Andu'aalam sirboota isaa mata duree ayyaantuu jedhuun tibba darbee Skylight'itti eebbisiise. Nus achitti argamnee sagantaa bareedaa hojjechuuf yaalleerra. Isinirraa turuu keenyaaf nuuf kolchaa isiniin jennaa. Amma kallattumaan gara sagantichaatti isin dabarsaa. Yeroo gaarii. Artist Andu'aalam Gosaa. Ulfaadhaan akkam jirtu baga nagaan dhuftan. Dhugaa Rabbii baay'een gammadee Waaqni na gargaaree guyyaa kana dhaabbadhee haala bareedaa kanaan jaallattootaa fi namoota na kabajan fuuldura Waaqni kabaja kanaan na dhaabuuf baay'een galateeffadha. Haadha koo deessee gubattee waan hunda keessa darbitee asiin nageessitellee baay'een galateeffadha. Obboleewwan koo bakka waametti na biraa nafne artistootas kan artistiin taanes kan waa hundaan na cina dhaabbatu jaalalas kabajas gorsas kanaa kennan hundumayyuu baay'ee galateeffadha. Saganticha irratti egaa keessummoonni garaagaraa fi ogeeyyiin muuziqaa akkasumas immoo keessummoonni iddoo garaagaraatirraa affeeramanii argamaniiru. Kanaan wal qabatee immoo Andu'aalam egaa haasaa isaa taasise keessatti waa'ee gooticha artistii Oromoo amma lubbuun hin jirre waa'ee Hacaalus akkas jedhee akka itti aanutti kaaseera. Yeroo wayii xiqqoo rakkinnis maaliinis na mudateetu hojiin kunis chaalenji na godhee hacee koo bira bilbiladhee jechuudha. Mee hacee akka uummatti as geesse akka uummatti guddattee bakka guddaa haala kanaan namni jaalala addaatiin akkamis ilaaluu danda'e akka uummatti as geesse jedheetiin waan keessa jiru sana waan na sodaachisee fi galma guddaa qaba waan ta'eef gaafadheen haceedhaan. Wanni haceetti hime tokko tokko jira. Haceen maal naan jedhee natti kolfee xiqqoo natti kolfee akka na aarsu iyyuu ta'e hojjettee naan jedhe lakkiin jedhe hojjedheera jettee yaaddaa naan jedhe lakkiin jedhe. Ganaadha chaalenjiin. Adaduma hojjechaa deemte chaalenjoonni hin jiraatu garuu ati hin jabaattaa hin mootaa. Chaalenjoota humna godhadhu malee laafina dadhabbina kee hin godhatinii naan jedhe. Goota fakkeenyummaa guddaa nama ta'u artiist Haacaaluu Hundeessaa baay'ee gaariidha galateeffadha jechuudha. Kanaaf dubbiin baay'isuu baga nagaan naa dhuftanii ulfinni sinnaa kennitan guddaadha kabajamaa kunuudha. Hangafa nuti qabnu ka baay'ee jaalala kan walleewwan isaatiin jaalala qofa otoo hin taane akka tabboomnee keenya jennee bakka wanni kun nuun gargar hin bahin jennee dhaggeeffannuu fi abbaas kan nu ta'e ka gorsa gaarii namaa laatu jaalala dhugaa namaa kennu kan nama ofitti harkisu malee nama ofirraa hin dhiibne hangafa keenya adeeroo keenya artiist Qamar Yusuuf gara waltajjiitti affeeraa akka haasaa xiqqoo nu godhu asii wal qabatee Qamar Yusuuf faamileedhaan simadhaa. Akkam babbareeddu jirtu hedduu babbareeddanii guyyaan har'aa kun guyyaa addaati. Akkuma beektanitti Andu'aalam Akkuma dura sirba isaa dhageenyu mucaan kuni ashaaraa yookiin qabxii gurguddoo aartii uummata Oromoo keessatti fuula duraas nama haa'uu danda'u jennee namaa wajjin illee yeroo adda addaatti dubbachaa turre sanuma har'a akka ragaatti argaa jirra jechuudha. Aartiin keenya jajjabaachuu qaba.
afaan keenya jajjabaachuu qaba, aadaan keenya jajjabaachuu qaba. Harmee isaa Andu'aalem Gosaa haala adda addaa keessatti guddiftee kan asiin nu geesse kanallee qaroo Oromoo kanallee kan nu guddiftee galatoomisif jennaan. Jabaadhaa, wal jabeeffadhaa, waliin qoodinaa kan isin ijaa galatoomaa. Jiraataa horii nyaataa dhulloomni gurguruufiin itti dhufiin dhukkuba luugoo bulfarda luugamaan qullubbii tumuu mutuutii dhumuu galgala maruu galgala maruu Waaqayyo Oromoo irraa hojiin har'a hojjetame kun hojiin irratti wal geenye kun hojii seenaati, hojii dhalaa dhalatti darbuudha. Hojii borii ittiin bilisoomnuudha. Hojii afaan Oromoo, aadaa Oromoo, tarrabbaa dukkisuu Oromoo, dhawaa dhibaayyuu Oromoo, soqaa safaka Oromoo, aadaa gadaa Oromoo guddisu haa ta'u. Egaa barbadaan gaala rabuu, boruun laga labuu, diinni hiddii fardirra ejjete haa ta'u. Ani kanaan jedhe Waaqayyo isa hafe haa jedhu. Eebbifameera. Albama Ayyaanto, albama artiist Andu'aalem Gosaa isa jalqabaa Ayyaanto. Ishii waan yaa galatoomu ani baay'ee jechuun barbaadu waan asiin naaga yaa galatoomu. Andu'aalem kasabaati keessan hundi keessanuu bakka jirtanitti waa kanaa kadhadhaafi waa ilma gaa'etti utubaa
kan jedhe on argaara jiraadhe lafa bu'ee kan jilbiifadhee waaqa kiyyatti bu'oo. Waa'ee immoo nan kanni har'aan naa ga'ee jira. Kan boruulee inni biraan jalaa fagaatiin waa'ee inni bira naa jiraatu humni kiyyeessa waan ta'eef galatoomaan jedhe. Abbaa Gadaa, Gilgaala Jaalalaa, Footee, Makoobilii, Riyyaa Lubbuu, Ayyaantuu, Jajjaboo, Loltuu, Qooqa Jaalalaa, Abduu, Maarree, Tirrii, Daddaayisaa, Yaanni kee fi Gammachuun qabiyyee guutuu albama Ayyaantuuti. Ayyaantuun eebbifamee jira. Birrii miiliyoona 3dhaan Ayyaantuu fudhatanii jiru. Taaddala Gammachuu.